Radio Simbertu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa dalgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebistee waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handhuula mirgaan haa galu. Torbee guutuu hawwiidhaan kanneen simbirtuu eeggachaa turtan dhaggeeffattoonni keenya marti bakkuma jirtanitti nagaan keenya simbiraa ga'u jenna akkam jirtu nageenyi banaadha. Har'as akkuma durii oduudhaan tokko jennee sagantaa keenya eegganna. Oduu booda sirba tokko erga isin dhageessifnee qophii idilee kan ta'e qophii simbootutti aana. Xumura irrattis qophii imalaa itti dhaansinee nagaa walitti dhaamuudhaan sagantaa keenya har'a goolamna. Kanaaf turtiin keessan nu waliin haa ta'u jecha amma oduu torbee kanaa kan qopheesse gara gammadaattan isin dabarsa. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu isin dhageessifna oduu isin dhageessisu an Gammada Baroodaati. Barattootaa fi barsiisonni Oromoo ajjechaa barataa Oromoo Yuunivarsiitii Gondar Antenaa Asfaaw irratti raawwatame morman. Barataan Oromoo Antenaa Asfaaw Laggasa jedhamu sadaasa 24 bara 2013 dhukaasa hidhattoonni mootummaa barattoota irratti bananiin ajjeefame. Barattootaa fi barsiisonni Oromoo ajjechaa raawwatame mormuudhaan yakkamtoonni yakka kana raawwatan seeraaf akka dhiyaatan nuti bilisummaa barbaanna jechuun diddaa agarsiisan. Fincilaa fi diddaa kanaanis sirni barnootaa dhaabbatu oduun achirraa faca'e ni ibsa. Haala kana sodaachuun mootummaan barattoota Oromoo 25 qorannoo addaatiif gara magaalaa Finfinnee geessuunis beekame. Addi bilisummaa Oromoo seerri farra qoollessummaa mootummaan Itoophiyaa mormitoota irratti baasee dhaabbachuu qaba jechuun ibse. Qormaata manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti deemsifameen hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaa Qaallitti, Xoor Hayiloch Maakalaawii fi Qilintoo keessatti guraaraman cufti isaanii yakka shororkeessummaa heera mootummaa humnaan diiguu fi miseensummaa adda bilisummaa Oromoo fi jaarmiyoota biroo ta'uun himataman. Hidhamtoonni kun barattoota manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitii irraa hanga hogganoota jaarmiyoota hawaasaa, qonnaan bultoota, daldaltoota, hojjettoota mootummaa, hogganoota siyaasaatii fi gaazexeessitoota. Irra jireessi hidhamtoota kanaa Oromoodha. Hedduun isaanii murtii bara dheeraa, toorchar, miidhaan sammuu fi qaamaa irra gaha. Mootummaan Itoophiyaa labsa farra qoollessummaa bara 2009 baaseen yakka mirga dhala namoomaa irratti raawwachaa jiru haguuguu fi sochii mormitootaa gatantarsuuf hojjeta. Addi bilisummaa Oromoo gochaa qoollessummaa kamiihuu ni balaaleffata. Shororkeessummaan mootummaan raawwatamus ni morma. Hawaasni addunyaa miseensonni gola mootummoota gamtoomanii seera gaagaa kana akka dura dhaabbatan hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka godhan gaafachuun ibsa isaa goolabe addi bilisummaa Oromoo. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo basaasaa fi qondaala mootummaa irratti tarkaanfii fudhate. Sadaasa 21 bara 2013 Baha Oromiyaa Harargee Bahaa Ona Haroomayaa naannoo Yuunivarsiitii Haroomayaatti basaasa mootummaa Shaaroo Damissee jedhamu irratti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen ajjeesuu ifa godhe. Basaasni kun barataa fakkaatee barattoota Oromoo hiisisaa ajjeessaa akka ture ibsi kun ni addeessa. Haaluma wal fakkaatuun sadaasa 26 bara 2013 Harargee Bahaa Ona Jaarsoo naannoo Gursuum bakka Bakkaallee jedhamutti qondaalli tikaa mootummaa Itoophiyaa Sultaan jedhamu ajjeefamuu ibsi adda bilisummaa Oromoo mirkaneesse. Dhaabbanni dhala namaatiif falma Amnesty International gaazexeessaa Iskindar Naggaa akka hiikamu gaafate. Kana raawwachuufis duula tokko eegaluusaa ibsa muddee 4 bara 2013 baaseen beeksise. Gaazexeessaa Iskindar Naggaa hidhaan ganna 18 itti jigee mana hidhaa Itoophiyaa keessatti argama. Sababni hidhameef Amnesty International fi waldayni dhimma gaazexeessitoota addunyaa duukaa bu'uu CPJ'n waan yaada isaa barreesseef jedhan.
dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa obbo Shimallis Kamaal immoo sababni hidhameef harka lafa jalaatiin dhaaba goolestuu wajjin waan dalaguuf ji'an jechuun ibsee Agence Press. Dhaggeeffattoota keenya oduun qabannee dhiyaanne hanganuma qophiilee hafan waliin nagaan tura. Qophii simboo keessatti waa'ee aadaa, afaan, aartii, weelluu, afoola, ayyaana, mammaaksaa fi kan kana fakkaatan irraa barachaa itti bohaaruun ni danda'ama kan jennee dhiyeessaa turreerra hanga yoonaatti. Har'as dhimma hogbarruu walaloo barreessuu irratti xiyyeeffannee keessummaa tokko qabna. Sirba gabaabduu kanaan boodadha keessummaan keenya kun kan hin dhiyaatu kutaa duraasaa jechuu keenya. Maarree waliin haa turru qabu. Fayyaa ta'insiin jedha maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo simbirtuutiin wanta keessummaa qophii simboo ta'uuf tola jetteef keessummaan keenya irraa maqaa kee fi eessa akka jiraattu irraa otoo kaane. Ani maqaan kiyya Abdul Basit Kadir naan jedhani. Asuma ollaa biyya Itoophiyaa tan taate Keeniyaa keessaan baqattummaadhaan jiraadha. Abdul Basit jechuun dargaggeessa gama baha Oromiyaa naannoo Harargeedhaatti dhalateedha. Iddoo seena qabeessa Harargee bahaa keessatti argamtu magaalaa Calanqoorraa xiqqoo fagaattee kan argamtu gabaa biyya tokko keessatti dhaladhee. Samboota akkuma namoota biroo akkuma umriin koo barnootaaf geen mana barnootaa Ilaamroo kan jedhamu sadarkaa tokkoffaa baradhee samboota magaalaa Calanqootti barumsa sadarkaa lammaffaa hordofeedha. Samboota ogummaa qonnaatiin kolleejii qonnaa Kombolchaa kanuma Harargee bahaa keessa jirutti baradhee amma immoo as biyyarraa baqadhee gara Keeniyaa kana jiraadha. Gabaabumatti Abdul Basit jechuun nama ogbarruu Oromoodhaa haga tokko seeksuudhaaf yeroo ma tattaafatu kan yeroo ma raftee ka'u kan ammoo yaadni isaa haga ammaa galma ga'ee jechuudha.
Tole Abdul Basit barataa ture akkuma ilma Oromoo tokko baadiyyaatti dhalatee keessa isaa kan jiru immoo yaada isaa bifa ogbarruudhaan gadi baasee nama ibsachuudhaan tattaafataa akka ta'ettidha kan himte. Mee Abdul Basit gama ogummaa ogbarruu hoggaa jettu maal fa'a irratti hulaa kamirratti kanatti xiyyeeffattee hojjettu yeroo ammaa kana? Ani keessattuu walaloodhaan na beekanii namoonni hedduun waltajjii garaagaraa irratti nan dubbisaa, waltajjii garaagaraa irratti nan hojjedhaa. Ijoollummaa kootii irraa eegalee manneen barnootaa irrattis kan hin baay'ee hojjedhu walaloodha. Dabalataan wanneen akka diraamaadhaa, wanneen kanneen akka asoosamaallee nan barreessaa. Maqaa tokko kan akka moggeetti ijoollee nagdoonni koonaa yaamanii jira. Sanillee barreeffama walaloo kanneen an barreessurraa naa baasan maqaa hayyicha keenya guddaa Saphaloodhaati natti moggaasanii akka moggeetti naa yaamanii. Maqaan kee kun isaa walitti hidhatachuudha moo maqaa dhaloota keeti Saphaloon? Saphaloon maqaa dhaloota kiyyaati miti. Walaloo kana waan hin barreessuu jaaladhu. Akkuma beekamu hayyichi keenya Saphaloon barreessaa walalootiisi, aalimaasi, hayyuudhaasi garuu ani isaan gaya jechuudhaaf osoo hin taane garuu namoonni aggaammiidhuma keeti isaanitti dhiyaannaan kana sii kennanii atillee isa fudhattee matuufteetu maqaan kee Saphalloo ofiin jettee itti fufte jechuudha. Natti tolaasi yoon isaan yaamamu. Diraamas akka hojjettuu fi walaloo akka barreessu nutti himteetta. Mee walaloo waltajjii irratti kan jalqaba maqaan ishee maal jedhamti Saphalloo? Ani jalqaba yeroo tanaan walaloo dubbisuu eegalee jalqaba barreessuu eegalee jee ibsuudhaaf na rakkisa. Fakkeenyaaf mana barnoota sadarkaa tokkoffaa osoo hin jiru yeroo garaagaraa walaloolee gabaabduu fi kana niin dubbisaa. Waltajjii garaagaraa irratti illee ergaan gara mana barnoota sadarkaa lammaffaa deemaa ture mini miidiyaa ta'uu mana barnootaatti gurmuu bashannanaati jira. Isaan keessatti sirmaachaa ture. Ani dhugatti yeroo tanaan waa barreessuu eegale ta'uu walaloo kana barreessuu eegale jee yaaddu waltajjii irratti isa jalqabaa jee kan dubbisees yaadachuudhaaf na dhiba yeroo dheeraa. Yoonaa maqaa isaanii yookaan yaadattu meeqa dheessiteetta walaloo haga yoonaati? Walaloo baay'ee dhiyeesseera. Keessattuu biyya keenyatti walaloon ani barreessu walaloo dhimma hawaasummaa, siyaasaa, wal qabatu garaagara kana keessa waan jiruuf kana jedhee himuu hin dandeessu. Garuu walaloon jiruu baadiyyaa jiru tokko isin dubbisuu nan danda'a. Jiruu baadiyyaa jiruu gaarii tan qananiidhaa fi deemaa fi aananii harkaa fi caccabsaa cubboo. Suga gaariidha dhiyanni qorqoota hin qabu nyaanni garaan quftee jidaranii waggaa guutuu namatti tola qilleensanii. Rahaa jiru hiikkaa isii baadiyyaa keessatti argani. Si yaadayaa guutii qananii qalbiif dawaa harkaa faayaa siitu sammuu hadhaadiyyaa bu'uura guddina biyyaa silaa akka fedhiitiyyaa umrii guutuu si keessatti hin qananii. Harmee maraayaa baadiyyaa. Ganni dabree lafti qoree gaaraaf tullummaan hurree haguuggatee firraa maree mukkeen gaaraa daddaraaree bishaan lagaa xaniilee yoo dhangalabu duumessi fuula samiirraa wayita badee qulqullaa bakka iyyuu birraan bari'ee je'ee yeroo dha'u gaarreen gamaa fi gamanaa lagaa baddaa yoo hanga'u akka xiibaa fooliin isaa yoo urgaa kanniisaa fi billachoonni irra maree xixxiixaabaa irraa ga'u namatti tola gammachuu yoo kana ga'u. Sagalee waca shimbiraa weedduu gaarii gurraaf sooraa firii mukaa tana gamsaa fi goraa simbirqoolee fi bururii xaaxee saaphaa fi qurquraa gaara buutee ooyiruu seentee keessa deemtee yoo daawwattee yaatuu masnoo tarkaanfattee caayaa zeetumaa busxaa jalatti saragalfattee maadhee kuduraa fi muduraa burtukaanaaf maddinaa meeraa muuzaa fi shankooraa bitaa mirgaan qaxxaamuraa ijaan laalaatti boora itti gammada yaa baadiyyaa kana maraas keessa. Gootuu fi korriftuu lagaa guddattuu qiqqee dhaga edidaa fi guuruu daagaa diida caffeelee miidhagaa beelladaalee dheeddu marga halaalatti ijaan arga
jireenya qananii dhugaa siitu qaba guuttee ulaagaa naaf jiraadhu yaa baadiyyaa sodeessituu jiruuti yaa gammachiiftuu keessa kiyya siin naa guutu jiru tattoo guyya guyyaa naaf jiraadhu siin jaaladha bu'uura qaroomina biyya naaf jiraadhu siin jaaladha bu'uura qaroomina biyya kajuudha. Ayyee keessattuu kan akka koo kan baadiyyaatti dhalatee guddateef yaadannoo guddaa sammuutti fiddee nama keessaa. Baadiyyaa sana loowwan nurufarra yaatu ijoolleen loon tiksuu bobbaatee wayita beeloftu immoo kuduraaf fuduraa ija mukaa funaantee nyaattu qonna ooyiruu fira walitti yaa'ee wal gaafatu jiruuf jireenyi baadiyyaa hagam takka deebisee nama yaadachiisuuf kan yaaludha walaloo kana ati dhalootumaan argatte ogumaa kana sakkasaa palloo moo waa xiqqoo barumsaanis guddifatteetta moo kana barumsaan hin guddifanne ani ogummaan koo barumsa kaniin baradhe ogummaan hin qabu qonna wantaan shaakalee itti dabaladheen ala kaniin dhimmaa jedhee baradhe tokkollee hin jiru. Attamii jiruuf jireenyi baadiyyaa namni tokko akka rakkoo ta'etti hubata immoo jiruuf jireenya baadiyyaa kana leellisteetu bareechiteetu ibsita akkami waansa jireenyi baadiyyaa leellifamaadha jaalatamaadha urgaawaadha jireenya qulqulluu wanti biraa artifishaalli takkaa'oo namtolcheen itti makamiin uumama jalqaba jiruudha. Jireenya baadiyyaa keessattuu ani yeroo ijoollummaa koo baadiyyaa jiraadhe haga ammaatti illee ni irraanfadhu ilaaluun koollee kan inni irraanfadhu irratti fakkaata. Jireenya achi keessatti boqoraan achi keessatti argadhees yoomiyyumaa utaraan inni irraanfadhu. Bu'uuruma kootu fakkeenyaaf gama hogbarruutu yoo seenu naannoon ani itti dhaladhe san ishiitu gara ogummaa kanaa takka'oo koollee jireenya aartiitti takka'oo hogbarruutti akka seenu kan na taasise jedhiin fudhadha. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf gabbaatu manaa yoo gabbaatu jechuun haalli iji kee itti si bohaaru haalli qilleensaa si argu qilleensa itti argantu iji kee wanni inni mil'atu miilli kee iddoon inni ajjatu martinuu waan ogummaa gubarruu kana si dirqisiisu wayii natti fakkaata. Kana keessa hojii jalqaba na uumu eegalee ogummaa gubarruu kana kolleejicha saayinsii osoo hin ta'in iddoon itti dhaladhe sana jeetiin fudhachaa jira jechuudha. Saniifuu kan baadiyyaa namoonni akka rakkoo tokko akka haala miidhuu tokkotti ilaalee kan fudhatu yoo dogoggore jee malee inni san sirriin takkaa'oo inni hin beekne jireenya san hin beekne inni hin argine. Akkaataatti sagalee baaftee hafuura baaftee wayita dubbistu bakkatti bu'us bakkatti ba'us eegdee kabiraa immoo wayita yaada kee bifa walalootiin keessu bu'aa bayii tartiibni isaa tokko eegee deemuu yaadni isaa wal hordofuu kuni hin mul'ata walaloo kee irratti. Kanaaf beektee dhumatti yaaddeetu akkas goota moo tartiiba yaadota walaloo kee keessatti ibsitu kana moo gorsa wayii qabda akkasitti akka barreessuu dandeessu hafuurallee akkatti baasuu qabdu jedhamee nama faa fakkeenya akka godhatteetu akkamitti wanti kun? Ani namni fakkeenya godhadhu namoota gubarruu Oromoodhaa tanatti seenanii fakkeenya godhadhuutu jira. Ani ammoo uumama kootirraa waan nama ajaa'ibsiisu gara gubarruu kanattis dabalatee ani gaazexeessaa ta'uun jaaladha ture. Saniifis namni ani itti fakkeeffadhu gaazexeessummaadhaan Jaafar Aliiti. Gaazexeessaa Jaafar Alii sagalee isaallee nan kajeela yeroo jalqabaarraa ka'ee. Tan gama walalootti yoon dhufu immoo kun uumamuma kootiin sagaleen koo hafuurri kootis rahummaan kan walalichaan dubbisuu fi kan uume natti fakkaata. Yeromaan keessa si'aayina qaba. Keessa koo si'aayina waan qabuuf iddoon itti bu'uu fi iddoon itti ka'ullee si'aayinuma saniin hin ka'a. Itti yaadii osoo hin taane keessuma kootu na ajaji jedhi. Ajab yaa bishinga. Ajab
في أجائبة أجبية بشنقا وإخينا لبيرو تربة كفتيك هذا يروتو بدي مالك قبل ماله جدده ماله ما يكتي سنة كان كركبة المنا ما مالك ولي قسكبة يرافي دلانيس يوسمي دون أرجع ورد برتوتا مو يسفيد دقاتو ما والفرق عاستي والدبرنجا تلا دين تكسبو سملكا شكلها في قرقان سبورو وليجا بكيسني داريسني بوليسني سبكيسني قاسي داكو بملي رمضان تنقا لفو ممونا ما سيوا كترك بيتين ندبي أجب يا بشنقا شر والرئيرا خن دلادرني تاري بيتم قدو سفافج آسني أتي أمون حفتو خنسنو قامسني مغرتي للتفدي لدبيتي ويتاتي رقاتي درققي ستاتو أما سباي باكم دي بيتيك وقت أجب يا بشنقا نمجر تاتو osoo himmaraatin adbiisitti kaayuu walitti hagaadan daqee waliin ga'u osoo atin darbin carqa sirraa baasuu kashiifa si dhaabuun lafa si keessisuu mogolee kee muruun deela si jijjiiru morma kee shalabuun mataa sirraa qaasu qaama kee bobeessaaf walitti si kuusu jireenyi kee marti kan nama naasisu mataa kee guuranii uudatti daabaluu jirma sirra dhaabuun si deeda qaabulu mashin simiisanii addaan si gulaalu mashawwaraan baaqaaf cillaa kee addaan dhilu سنتيف نما سيبول لسه أول نما دي بخن كي غافم بلسون تاح وما خوتي تشتر بقطة قاطع أكستها ثم كنوا ربونجرتا أجب 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 يا بشنقا نما كتسيسا نما ستينك سينا أجب 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 يا بشنقا نما كتسيسا نما ستينك سينا Sitiga kesi atom bek tu boy chai ina vula badira na fiada borako borem pasa koda kon kajeli ka borako boralu kamanyatu bore baba tamale kola mi bore pat tonke rumajiru kotara garani ro dirara garani ro tike Kona ya joroko godangama labamba tunchamadana godangama labamba tume kotana wadukabna ya komoko wanjalana wal mararfana gafatigi di balabdana kotin kona ya joroko godangama labamba tunchamadana godangama labamba tume kotana wadukabna ya komoko wanjalana wal mararfana gafatigi di balabdana Kilali akaliyan akuma komo walirani suagata ade hari arkan koda tu jarri ya gota ya nira shawati lari shimani dama zakali me tu kilali akaliyan akuma komo walirani suagata ade hari arkan koda tu jarri ya gota ya nira shawati lari shimani Koti jibi charbaza lejisu koti jibi charbaza lejisu dunia ke rololi suma kalami lejisu loli gamesi loro dejisu koti ajro koti jibi charbaza lejisu koti jibi charbaza lejisu dunia ke rololi suma kalami lejisu loli gamesi loro dejisu kodo kabu wala cheka ubugota wakatega kalogama edi japi ubukero egirapi sumagala milele suloli gamesi roro desu joroko
Dhaggeeffattoota keenya amma dabareen kan imalaati. Qophii kana keessatti keessa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa ilaaluudhaaf deemna. Kanaafis jecha dhaabbata kanaaf gaazexessaa kan ture nama tokko qabannee dhiyaanneerra har'aaf akka keessummaatti. Kutaa tokkoffaansaa muuziqaa gabaabduu kanaa booda dhiyaata. Ammas irra deebine gurra nutti qabaa jenna. Tole gaazexessaa Usmaan eenyudha? Ani maqaan koo gaazexessaa Usmaan Baayyuu Tattagoon jedhama. Iddoo dhaloota kootii godina Arsii Lixaa Aanaa Kofalee bakka jedhamudha. Akkuma beekamu iddoon ani hojiidhaan irra ture dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaati. Gabaabumatti Tole gaazexessaa Usmaan Baayyuu dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatti hojjetaa turte. Bara kam jalqabdee kutaa kamirra yookaan immoo qophii kamirratti hojjetaa turte gaazexessaa Usmaan? Ani hojii achitti kan eegalee jedhe akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 2009 irraa eegaleetiin. Oggoon achitti qaxaramu eegguusan TV'n Oromiyaa eebbifamnee akkuma san ijaaramee xumuramee yeroodhaaf tamsaasa raadiyoo Oromiyaati akka tamsaasa yaalitti Adaamaarraa tamsaa kan ture. Booddee ergumaan qaxarameedha televezyiiniin kan eebbifame. Garuu ani qophiin irratti dorgomeetiin qaxaramee beeksisaa ta'uudhaan qaxaramee televezyiinii irratti. Akkam fedhii qabda turte gaazexessaa kana kan galte? Kan ijoollummaa koo irraa fedhii gaazexeessummaa fedhiin qabaa. Aartii kana baay'een jaalladha ture. Walaloo barreessaa sagaleedhaanis darbee weellisa ture. Akkanumatti mana barnootattis ta'ee ayyaanawwan garaagaraas waltajjii garaagaraa irratti waltajjii beeksisuuwwan adda addaa hojjechaa waan tureef talaalee deeggarsaa fi akkanumas waltajjiiwwan garaagaraa walaloo kanarrattis waan dorgommii garaagaraatiinis waraqaalee ragaa hedduun qaba. Fedhii hedduullee na keessa horateera waan ta'eef akka gaazexeessaa ta'u na kakkaasa. Egaa amma ati duubaan hirmaannaa waan gochaa turteef ogummaa kanas keessi kee waan qabuuf gaazexessaa ta'uuf waan hawwiteef dhaqxee taate. Taatee akka hawwitetti argatte haalli hojii mooraa sanaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa akkamitti si simate? Maal fakkaata mooraan suni? Akkuma duraan hawwitutti dhaqxee garaa guutuu hojjetaa turte wanti si mudate maali jechuun akkam ture haalli hojii ofii hojjechiisaa hariiroon bilisummaa hojii ilaalchisee achi keessatti? Akkuma beekamutti silaa hojiin gaazexeessummaa yookiin joornaalizimii and kominikeeshinii kun silaa waan kamirraayyuu bilisa ta'ee wanta ifa ta'e hawaasa keessatti dhokate tokko ifa baasuudha. Garuu hojicha akkaan dur jaaladhee televezyiinii iskiriinii irratti ilaaluuf ammallee sagaleedhaan dhagaa ture sana yoo ta'u hin taane yeroo keessa seenuu waan daangaa tokkotu na qunname. Tokkoffaa beekamaadha Itoophiyaa keessatti mirgi miidiyaa bilisummaan pirees illee hammam walaba akka ta'e beekamaadha. Baay'ee rakkisaadha. Kana jettaa daangaa qaba. Hanganaa dubbachuu qabda. Hanganaa barreessuu qabda. Dirqamoonni jedhaman hedduu hin jiru. Ani akkuma si'eessuu yaaletti isaa qophiilee bashannanaa irra hojjechaa ture. Qophiilee bashannanaa kana yeroo baay'ee kallattiidhaan istiidiyoo irraa beeksisuudha. Fakkeenyaaf qophii akka bohaartii sanbataa, guyyuu dilbataa fi qophiilee ayyaanaa garaagaraa fi qophii gammadaamuu filannoo sirboota aadaa, sirboota duriidha. Ammas gaafa waltajjiiwwan beeksisan kana waltajjii san tolchuudhaaf kana hojiin gaazexeessummaa beektaa kennaa addaa keetitti kireetiviitii keetitti fayyadamteetiin kan beeksiftu. Akka wanta keetti tole hawaasa keetii gurraa fi jaanga'uudhaaf yaalta. Garuu hooggantoonni dhaabbata kanneen ammoo
haala propagaandaaf toludha isaan kan fayyadamanii yookaan haala hawaasaaf tolutti miti. Kun ammoo miidhaa mataa isaa qaba gaazexeessaa kanarratti ammallee odeessi isaa kallattiidhaan namni kun argachuu dhabuu danda'a. Mee achuma keessa itti fufi tole. Kanaaf baay'ee rakkisaadha akka eegisan naaf hin taane duraan waa baay'ee hojjechuudha hawwiin kan koo akkasumas waan hawwisan gaafa dorgomee namoota dhibboota hedduutti lakkaa'uun keessa darbee waltajjii sanitti bahuudhaaf carraa argadhe baay'ee jireenya koo keessatti baay'een gammadeen ture. Ammas itti seenee gaafa keessa isaa ilaalu immoo baay'ee gadda guddatu na qabate. Garuu kaa'umaa gochuun hin danda'amu. Namni tokko waan hawwiif jedhii qabu sana immoo baasee hawaasa ofitti agarsiisuudhaaf akka fedhu saniif akka hawaasni barbaadu san gochuuf karaan isaa cufamaadha. Hoogganaa isaatiin gad eeggisiifamu. Wantoonni akkas akkasii sun immoo wanta hawwaa ture kan akkana keessatti ajjeesaa dhufuu taasisa. Amma nama duuba taa'ee ilaaluu fi gaazexessaa Usmaan raadiyoon fi televezyiiniin Oromiyaa misoomaaf hojjennaa, aadaa guddisuuf hojjennaa, jijjiiramaaf hojjennaa keessattuu yeroo ammaa kana jijjiiramaaf hojjennaa kan jedhudha. Aadaa Oromoo afaan Oromoo kanatti akka ajaa'ibaa hojjennaa jira jedhu ati immoo keessa isaa hoggaa ilaaltuu daangaa qabaa jette. Gama hojii siyaasaan ilaalchiseetu moo aadumallee kana dabartaniin hojjetina afaan irratti illee kana dabartaniin hojjetina hogbarruu Oromootti illee kana dabartaniin hojjetina kan jedhamu tokko jira jechuudha achi keessa. Anamma kallattiidhaan akka wanta narra ga'eerra argeettu hubattettis gochoonni achi keessatti raawwatan isaan gaazexeessota irratti raawwatan baay'een isaanii fakkeenyaaf gama aartiinis haa ta'u gama kamiiyyuu amma dhaadannoo dhaabbanni kun qabu keessaa nuti jijjiiramaaf hojjenna waan jedhuun garuu jijjiiramaaf namni hojjetu tokko hojjetaa isa nama odeensii gaarii miidiyaa saniif qabu uummanni baay'ee isa jaalatu akka agartuu ofitti ilaalu maqaa tokko ofii isaaniitii fuudhanii gabatee itti maxxansanii ati kakkanaa waan jedhu doorsisuu mataa isaa dadhabsiisuu doomsuu akka agarsiisuun hangafoonni as dura miidiyaalee hedduu irra hojjechaa turan fakkeenyaaf Faanas haa ta'u reediyoo Itoophiyaas haa ta'u namoonni durii nuti akka abbaatti ilaalaa kabajaa jaalachaa turreeyyuu kabajaan qabanii achi keessatti nuyi silaa haaraadhaa ijoolleedhaas jarjaruu hin dandeenya. Garuu guutumatti wantoonni achi keessatti calaqqisiisan akka fakkeenya waan tokko yoo siisisee qophii bashannanaatii hanqa beeksisu isaan tarsiimoo yookiin istiraatejii mootummaa waan ta'eef bashannana jedhanii waa'ee misoomaa achi keessatti odeessuu jiru. Bara kanatti uummanni baay'ee fagaateera. Bara kun bara teknooloojiiti. Uummanni waan ittiin bashannanu dirqamaa miti miidiyaa daawwachuu irraa dhaggeeffachuun kun fedhii hawaasaa irra waan hundaa'edha. Qophii bashannanaa kana irratti waa'ee qonnaa haasa'ee naan jedhu fakkeenyaaf. Akkamitti akkana ta'a. Namni televezyiinii kana nurratti cufuu danda'a. Kanaaf ta'a kanan namni guyyaa boqonnaa isaatti boqochuu barbaada, bashannana barbaada. Kana ta'u waan sammuu isaa rifreesh godhuu maaf hin fayyadamne. Waa'ee qonnaa ganama galgala yoo taasifnee jenne kun televezyiinicha nurratti cufuu danda'a jedhee gaafa hoogganaa deeskii kiyyatti wanta biraatitu na eeggate jecha deebiin. Kanaaf wantoonni akkanaa jiru. Yeroo baay'ee xiyyeeffannaan isaanii propagaandaa mootummaa qofa achi keessatti akka labsamu kan taasisan. Kanaaf gaazexeessaan baay'een isaanii gammadaadhaanti. Baay'ee achi keessaa baanii dhuunfaa kan hojjetu kun akkuma kan koo carraa badhaan mudatee achillee baanii osoo homaan jiraatin lubbuu isaanis kan dhaban jiru akka fakkeenya namni lubbuu dhabee jira siif ibsuu danda'a. Eenyudha? Yoom eessatti? Fakkeenyaaf gaazexeessaa Gariyyaa Tulluu namni jedhamu raadiyoo Itoophiyaa irra hojjechaatiin kan ta'e. Amma fakkeenyaaf innis dhiibbamaa akkana ragaa turetu ragaatiin ture gaafkaan of dadhabee itti dhiisee achi bahee dhaabbata miti mootummaa wayii keessa qacaramee achillee jaba osoo hin hojjetin tasuma akka balaa konkolaataatiin lubbuun isaa darbee baay'een isaanii hojii gadhiisanii isaa kanatti hojii dhuunfaa isaanii hojjechuu isaan kuwwan ammoo hojii masaniyyuu dhabanii akka rakkachuu irratti baay'een isaanii argamu.
Mee erga asumaa wal qabata natti fakkaata amma akka dubbii kee irraa hubadhetti gaazexessaa Usmaan Baayyuu maaliif biyyaa bahe? Ani akkuma duraan si ibsuuf yaaletti fedhii fi hawwii ogummaa kootii kana yeroo an of keessaa baasee hawaasa kiyya gammachiisanis hojii kan koo guuttadha jedhee hojii koo takka jedhee eegalutti gufuuf waan ani yaannetu na mudate. Inni kunis egaa biyyi dhalanneetti guddanne keessatti akkuma beekamu roorroon ammallee gabrummaa habashoota irraa nutti darbee har'as maqaa Oromoo haguuggateetiin baay'ee Itoophiyaa kana keessa kan jirudha. Akkuma beekamu miidiyaa kana maqaa Oromootiin jira malee kan hoogganamu ilmaan habashootaati. Kuni habashoota yookiin saba biraa afaan Oromoo danda'aniidhaan hoogganamaa abbaa barbaade akka godha aangoo irraa buusaa aangootti baasaa hojii irraa ari'a. Kanaaf carraa akkasiisantu na mudatee Oromoo ta'ee dhalachuu koo qofaanii ati deeggaraa dhaaba siyaasaa yookiin dhaaba shororkeessaati jechuudhaan dhaaba adda bilisummaa Oromootiif icciitii mootummaa dabarsiteetiin kennitaa as keessatti editoriaalii keenyaan ala gabaasaalee ati hojjettu jechuudhaan waan hin taane shiraa fi olola hin taane irratti qindeessuudhaan miidhaa hedduun irraan ga'anii. Kanaaf miidhaan hedduun hidhaa fi dorsisaa tumaan hedduun irraan ga'e booddee yeroo muraasaan booda manadhaa fi bahee lubbuu koo isa dhumaa haftee baraarsaa jechuun jecha baqadheetiin jedhaa bahe. Akka isaan jedhanitti ate raggaas irratti argataniiru qabu goote isa jedhamte kanaaf. Maal seetaas irratti kun carraa kan koo qofa osoo hin taane carraa Oromoota kumaatama hedduuti. Akka kootitti ana ragaan yookiin sanadni isaan harkatti qabatan tokko illee hin jiru. Garuu waan tokkotu jira. Iddoo dhaloota koo irraallee ka'eetiin akka qeeqatti wanti hoogganaa kiyyannatti dubbatame illee jira. Dhufaatiin kan kiyyuu sirrii miti. Maal jechuu isaati? Iddoo naati dhalattee itti guddee kofalee. Kofaleen hin qacaramuu dhaabbata reediyoo televezyiiniiti. Jechuun iddoon dhaloota kootii achirraa dhufeetiin ani dorgommii Adaamatti qacaramee namni kamuu dhaabbata tokkotti gaafa qacaramu seenaa mataasaa qaba. Kanaaf waan dhufaatiin kan kee bakka abaa'ooti bakka akkasii iddoo rakkinna qabudha iddoo namoonni baay'een akkasii yeroo hunda jeequmsa taa'anidha. Sochiin uummataa naannoo Kofaleetti cimaadha waan ta'eef atis achuma keessatti dhalattee guddattee siin jechuu isaaniiti fakkaata. Kanaaf ammoo dhufaatima kee irraa rakkoon akkanaa waan sirra jiruuf ati hidhannaan mallee dhaaba kanaa wajjitti qabdaa jedhan irra darbanii numaayyuu akka waan hojjetaa kaaniin adda ta'ee hanga dallaatiin mooraa dhaabbatichaa gaafa seentuu waardiyyoota balbala irra jiraniifuu sakattamu eeyyamamaadhaa miti. Ani dhugaadha hojjetaa dhaabbaticha saniiti qacaramee hojjechaatiin jira. Boombii yookiin akka isaan jedhanii dhukaa tokko qabadhee wanti isheen hin jiru. Shirri isaan namarratti dalagan hanga sadarkaa kanaa gahe jechaadha. Mee waa'ee haala qacarrii fi ramaddii hojjettoota achi keessaa hoo maal fakkaata? Akkuma jette ammati komeen duubaas dhagahamu gariin Maqaleetti warra afaan Oromoo leenjifamanii ba'an dhalootaan Oromoo hin taanedha jedhu. Heerri dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo illee ni ajajamu. Namni afaan Oromoo beeknaan miseensa dhaaba keenya ta'uu ni danda'a jedha. Kanarraa ka'aniitudha moo isaan nama aadaa sanaa fi aadaa Oromoo isa kan hin beekne garuu afaan isaa beeknaan jedhanii kan qacaran hoogganni isaa hoo inni gubbumaa taa'ee dhaabbata reediyoo televezyiinii daayirekteriin suni Oromoodha. Mee asirratti miidhamaa gahu yookaan qacarrii ilaalchisee wanta gagga'u waa'ee dhaabbata reediyoo televezyiinii Oromiyaa sana. Fakkeenyaaf asirra wanti asitti immoo barbaadu baay'een isaanii ijoolleen gaazexeessummaadhaan fakkeenya yuunivarsiitiiwwan akka Baahirdaar irraa eebbifamanii baay'een ijoollee hedduun jiru dura baay'ee ta'uu baatu ammoo baroota hedduu
lamaan sadan darban kana keessa yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irraa eebbifamaa ba'atiin jiru. Madaalli yookiin qacarreen ulaagaan jalqaba miseensa ta'udha. Nunis kallattiidhaan akkasittis an dorgommiidhaan fakkeenya akka qacarameetiin achitti jedhe garuu ramaddiidhaan fakkeenyaaf tokkoffaa miseensaa warroonni miseensa ta'an kunniin immoo yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irratti dabballee dhaaba kanaa ta'anii barattoota kana miseensummaa warra kaadhimaa turaniif warra waan gaarii warra hojjetaa turedha dursa kan argatu qacarree achi keessatti. Inni lammataa tariikaa warroonni ulaagaa kana guutan irra caalaa ilmaan Habashaati. Warroota afaan Oromoo haasa'uu danda'anidha. Oromoonni immoo Oromoon gurgurannu rakkannu sinuma rakkanna jedhanii garuu dipaartimentii kanaan eebbifamanii carraa qacarree kana osoo hin argatin dokumentii isaanii qabatanii mana ta'an lakkoofsaan hammana waan jedhamaniiti. Kanaaf amma ijoolleen Oromoo baay'een isaanii fakkeenyaaf ijoolleen eegguusan ana faana oduu fi beeksisa irratti qacaraman muraasa achi keessa jiru. Kuwan yoo barbaadan isuma oduu dhiyeessaa jedhanii qacaran asii fuudhanii riippoortara godinaa jedhanii bakka barbaadan galchan. Fakkeenyaaf nam tokko jira isaa fi miidhaa ta'uu danda'a maqaa dhahee yoo jedhee oduu dhiyeessaa ture maal godhanii qorannaa irratti hoogganama dhaabbatichaa irratti qeeqawee waan inni kaasee fuudhee godina biraa gashee jedhee Adaamaadhaa kaasee jechaadha. Oromoodha daayireekteriin dhaabbata reediyoo televezyiinii sanaa. Tarii inni duraa Oromoodha inni ammaa garuu Oromoodhaan miti akka qoradhee irra gahee Habashaa afaan Oromoo haasa'uu nama Oromiyaa keessatti dalateedha malee Amaara malee Oromoodhaan. Obbo Masfiin Darajjee jedhama. Obbo Masfiin Darajjee. Kanaaf namoota akkasii kanaan waan guutamedha. Amma ijoolleen baay'een isaanii gaazexeessonni duraan achi keessa hojjetaa turan baay'ee isaanii kun hojii gadhiisanii yaa'anii kun kara godinatti faffaca'anii namoota ofii isaaniitii fedhanii fi dhiigaa of keessaa qabanii afaan Oromoo waan dubbatanii qofa keessaa fi waan fedhii isaanii sanii warroota guutuu qofa dhaabbaticha sanii keessatti qomichichaa jechuudha. Uummanni immoo akkam isin jaalata akkuma jettan kana misoomaa hojjennaa maal jedhanii waan dubbatan kana aadaa guddisaa jirra kan jedhan kana wayita dirree irratti baatan dirqama gabaasaaf wayita bobbaatan hawaasa keessatti baadiyyaa keessatti fudhatama uummanni isinii qabu maal fakkaata? Uummanni akka carraa yeroo tokko audience research jedhameetiin godinatti bobbaanee Ankara lixa Oromiyaa kana namoota hedduu wajjin bobba'eetiin ture. Yeroon isaa naannoo 2010 keessa. Uummata irraa akka hubadhetti baay'een isaanii gammachuu qaban. Sababni isaa namni wanti haaraan hin jiru waanuma beekamu namni waa haaraa barbaada teknoolojii haaraa barbaada waan isa jijjiiruu fedha. Jijjiiran akkasii sun keessa hin jiru. Baay'een isaanii akka argetti baay'eetti gammadaadhaan miti ofuma isaanii qalceen ofumaa dhuunfaatee ofumaaf dhiitii isa jedhamu sanii achumatti baranneetuma itti hojii ofumaa sirbaa ollaadha malee odeessiin baay'een isaanii hammanaa miti yeroo an achi ture sanitti hangan hundatti gammadaa miti uummanni.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanarraaf jenne hundumaa otoo hin bifatiin bakkuma jirtanitti gurraan sin geenya jirra. Waan nu dhagaa turtaniif galatoomaa jecha yaada keessan akkuma kanaan duraa karuma malu hundumaan nu qaqqabsiisaa jenna. Iimeeliin keenya radio@simbirtuu.com dha. Feesbuukis qabna. Raadiyoo Simbirtuu. Torbee qophii wal fakkaatuun qabannee hanga deebinutti turtii gaarii isiniif hawwineerra. Wasababu yako ukaniangalie, 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 wasababu yako ukaniangalie. Ingaladi sijede tufe, owa sijede tufe, oh. Ingaladi sijede tufe, owa sijede tufe, ah. Bandi